ashama harkafuni daawwattoota keenya jaalatamoo OIB Oduu Muddee kan oduu sindageessu alleellisaa sabaati gochi gara jabummaa dargaggoota Oromoo irratti raawwate godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ono Guduruu bakka Tulluu Habiib jedhamutti dargaggoonni lama Oromoo Mallasaa fi Nugusaa Geetaachoo jedhaman muddee 6 bara 2020 halkan mana maatii isaaniitii fuudhamanii waraana humna addaa Oromiyaan ajjeefamuu maddeen ifa godhaniiti jiran dabalata oduu kanaaf Maamad Abdusalaam godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu ganda Habiibee jaamoo gajatti poolisii humna addaa Oromiyaatiin dargaggoon lama halkaniin mana baasuun ajjeesanii bosonatti gasuun jiraattonni odeessan. Aanaa Guduruu ganda Habiibee jaamoo keessatti halkan qixxee poolisii humna addaa Oromiyaatiin mana maatii isaanii keessaa qabamanii muddee 7 bara 2020 rasaasaan ajjeefamanii bosona keessaa reeffi isaanii ganama kana argamuu. Dargaggoonni ajjeefaman kunniin Oromoo Mallasaa fi Nugusaa Geetaachoo kan jedhaman yoo ta'u qeerroowwan Oromoo qabsoo waggoota lamaan duraa keessatti qooda olaanaa nama fudhatanidha. Qeerroowwan ajjeefaman kun barattoota yoo ta'an hawaasa keessatti jaalatamummaa namoota qabanidha. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti qeerroowwan Oromoo kaan hidhaatti baasanii kaan ammoo maatii biraatti fuudhanii qaamolee nageenya mootummaatiin ajjeefamuun agarsiiftuu waanjoo gabrummaati. humni shiftaa abiyyiin durfamu mana maatii qabsaa'otaa gubuun itti fufeeti jira. Ganama arraa godina Horroo Guduruu aanaa jaartee dagaatti mana maatii qabsaawaa Jaal Gammachiis dabaloo waraana shiftaa abiyyiin gubamuun gabaafameeti jira. Dabalata oduu kana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Waraanni shiftaa abiyyiin durfamu mana maatii qabsaa'otaa gubuun itti fufeeti jira. Humni shiftaa badiinsaa kun yeroof bakka garaagaraatti ilmaan Oromoo ajjeesaa mana ilmaan hiyyeessaa gubuun kan ture yoo ta'u yeroo dhiyoo as ammoo maatii qabsaa'otaa barbaadanii akka ajjeesaniif mana isaanii ibiddaan akka barbadeessan ajaja abiyyiitti kenname hojiirra oolchaa akka jiran dhagahamaati jira. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu aanaa jaartee dagaa ganda diimaa jookkee bakka addaa qorbantoo jedhamutti guyyaa har'aa muddee 7 bara 2020 ganama sa'a takkaa fi daqiiqaa 40 irratti mana maatii Jaal Gammachiis dabaloo kan ta'e mana lama gubaniiti jiru. Jaal Gammachiis qabsaawaa gameessaa fi kanaan dura bara wayyaanee keessa hidhamee manneen hidhaa Makalaawwii Qaallittii Qilintoo fi Baatuu waggaa 13 dararamaa turedha. Erga hidhaa bahees roorroon itti jabaannaan maatii fi qe'ee isaa dhiisee dirree qabsoo hidhannootti seenee lolee lolchiisaa jira. Shiftaan sodaattuun kun bakka dhiirri jiru dhaquu sodaattee gola keessa naannooftee mana maatii qabsaa'otaa gubaa jiran jedha odeessi arganne. Kanaan duras baatii darbe keessa aanuma jaartee jaardagaa ganda joorroo sireetti kan argamu mana maatii jaalirraan gorree ittaanaa gubuun abbaa isaa obbo Ittaanaa Tolosaa ajjeesuun ni yaadatama. Mana maatii qabsaa'otaa gubuu fi maatii isaanii ajjeesuun mallattoo shiftaa abiyyi ammoo qabsoo irraa taakkuu takka duubatti akka naman deebifne dubbataati jiru. Humni badii kunis basaastoota caasaa gandaa taate mootummaa gabroomsaa waliin hojjechaa jirtu marti waan ummata irratti raawwachaa jirtan irra deebi'uu baannaa waan isin irra ga'uu isintu mataa keessanitti gaafatamaa jara odeessi argannee jirru kun. Baqattoonni Tigraay kanneen lola abiyyiif naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru baqatan lakkoofsi baqattoota 50,000 gahuu maddi oduu Suudaan gabaaseeti jira. Bifuma kanaan lola nafxanyoonni Binishaangulitti bananii namoonni 550 Suudaanitti baqachuun gabaafameeti jira. Waraana Itoophiyaa Soomaaliyaa ergaman jidduutti wal dhabdeen dhooheen namni sabaan Tigree tokko nama lama ajjeesuun innis ajjeefame ta'uu gaazexaan Al-Jadiid jedhamu gabaaseeti jira. Sababa lola naannoo Tigraay federaalaa jidduutti deemaa jiruun loltoonni sabaan Tigree ta'an 300 irraa hidhannoon kan hiikame ta'uu Rooyitersitti gabaasu turuun ni yaadatama. Harargee bahaa aanaa dirree xayyaaratti dargaggoon Mo'aas Yuusuf ammaan dura rasaasa waraana mootummaan rukutamee jira. Mana yaalaatti du'aaf jiru jidduu jiraachuu maddi keenya OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. Ergaan ani qabu ga'uudhaaf taateewwan
يوثنا أنا ندري سيارة جرا دوت جرا كذا ولا مجرد أبدي هذا خلنا شو بربادة يعني خلنا شو بربادة إني قدام ada rumah anak Andre tiara heduan setin tak gara kap cokar gue jeruk karena ini target terberes kesemangan gue sanggup di baju gue jual kero hansla gue terkena muazi nano jaluan kesah hansla rasa soalnya ini rasa sana cile Raman hedu jaya hal kero lagi sana makasih jiran wan kisi adu na yadde sana made garum mu fayan sani guyan da bala ma de ujira garum mu hal nage nyana no sanjibu waran ya hadu da jiru ko bade mangudu biya dursa dama buratin dirgo kai san fida ilman ke san fida batan sintu ya ma har judan hedu di ba hedu wala jana gaw buratin ma saboti arda hunda wa mani ti aboti arda yo ya ro wa resti do fa yulle farkan na tuwada akaslati pelle ftati ermija wonnati disi jana ermija wa tu ko pire yani hedu da nan sani wan hedu na ma ajaisu gawanman amas oso dorsi javi dan saya kan sudah sih keronis kita ayah tema maju aku dengan denjuan lo jalan ke Mesir tibu jalan masih kita tempat simo jalan sih mungkin di sini kalau salah satu soal aja kan kan mungkin di sini bisa jalan sih sekarang jalan di bawah sih denjuan lo jalan ke Mesir tema karena pernah gudan terjadi tahun kurang berbaisu banyak film cuti kalau jalan banyak film cuti yo film mana Babi na tahu dah saya terkena le bapa cuma denya. Orang culen luar dah batu. Karena amal le tiga udaran. Kan sedami dengan orang lain kan sedadi orang lain kesikap seorang mau kafir tambah menunjuk kan aku. Kita akhirnya boccan walita agar sirna jadi kan tu. Opereeshinii waraanaa mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru xumuramuu dhiyaachuun waajjirri muummee ibsa har'a wixata baaseen beeksiseeti jira. Dabalata kanaaf Maamad Abdusalaam. Opereeshinii waraanaa mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessa adeemsaa jiru gara xumuraatti dhiyaachuu waajjirri muummee ministeeraa ibsa har'a wixata baaseen beeksise. Torban dura humnoonni federaalaa magaalaa Maqalee erga to'atan booda opereeshinichi xumura akka argatu ibsamus bakkeewwan garaagaraatti lolli akka itti ture gabaafamaa jira. Ibsi kun hojiin amma mootummaan itti jiru kanneen miliqan seeratti dhiyeessuu seeraa fi tasgabbii mirkaneessuu akkasumas lammiileen buqqa'anii fi naannicha keessa jiran gargaarsa namoomaa akka argatan gochuudha. Dabalataan tajaajilli telekoomii fi daandii garee yakkamaan diigamee sirreessuun tajaajila deebisuu akka ta'e ibsa. Erga sadaasa bultii afur haleellaan buufata waraanaa federaalaa naannoo Tigraay jiru irratti mudatuun ibsame as bakkeewwan hedduun naannichatti tajaajilli bu'uuraa kanneen akka ibsaa fi telekoomii addaan citeera. Torban dabre Itoo Telekoom magaalota muraasa irratti tajaajilli kun hamma tokko akka eegalu gochuu ibsuun yeroo dhihoottis guutumatti akka gadhiifamu hojjetamaa jira. Gama ibsaanis tajaajilli akka deebi'u hojjetamaa jiraachuun gabaafameera. Yeroo lolli naannoo Tigraay eegale humnoonni TPLF cimoo fi waraana kan qoraman akkasumas meeshaa waraanaa cimaa kan hidhatan waan ta'aniif lolli akka muummichi ministeera Abiy jedhe dafee raawwachuu dhabuu mala jedhamee yaadamaa ture. Kanaanis lolli Tigraay keessa riphee loltummaatti geessuu mala jechuun kanneen ibsaa turan opereeshinii waraanaa torban sadii taasifameen waraanni federaalaa Maqalee to'ateera. Dubbiin waa'ee hidhattoota TPLF gadhiifame jedhe soba gareen yakkamaa ittiin jedhan gadhiiseera kan jedhe ibsi muummichi ministeera TPLF duubatti deebi'uun isaa toftaadhaaf akka ta'e akkasumas caasaa naannichaa qabatee socho'uus inni ibse dhugaarraa kan fagaate jechuun haala. Wanti dhugaa garuu gareen yakkamaa sirriitti mo'ameera addaas faca'eera riphee loltummaa gaggeessuufis ga'umsa dandeessisurra hin jiru jechuun ibse. Sobaa fi hokkara akka meeshaa waraanaatti bara gareen yakkamaa riphee loltummaa keessa ture hojjechuu mala jechuun kanneen ijoo garee kanaa keessa jiran amala kana itti dhiisuu diduu agarsiisaa jira. Dhalattoonni Tigraay nagaa tasgabbii bilisummaa fi guddina barbaadu jechuun gareen kun garuu of jijjiiruu yoo dide Itoophiyaa ijaaruuf michuu amansiisaa ta'uu hin danda'u jechuun bakka ka'umsa ijoo kanaaf sababa ta'uu hin jirretti gareen yakkamaa biyya keessaas ta'e alaa michuu xiqqaa qabuu fi adda faca'ee jiruuf lolli riphee loltummaa waan mudatu miti. Itti gaafatamummaa fi haqarraa baqachuuf araara idil addunyaa gaafateera jechuun kan himate mootummaan TPLF himannaa sobaa dhiyeessaa ture jechuun hime. Gama kaaniin dhaabi TPLF fi hooggantoonni isaa ijoo ajajni hidhaa itti bahe barbaadamaa jiran irra deddeebii lammiilee nagaa mootummaa federaalaa ajjeefamaa jechuun himataa turan. Opereeshinii
opereeshinii kanaan lammiileen nagaa hin ajjeefamne kan jedhu mootummaan federaalaa garee yakkamaa lammiilee nagaaf dhiphata jechuun waan hin yaadamne jechuun ibse. Qeerroowwan hedduun magaalaa Jimmaa keessaa qabaman himanni erga irratti dhiyaate mana sirreessaa godina Jimmaa keessatti to'atamaniin kan jiran yoo ta'u kanneen keessaa Sabaahuddin Muhammad haala hamaa dhukkubsateeti jira. Dabaloo kanaa Daraartuu Shaamii. Hidhamaa siyaasaa Sabaahuddin Muhammad yaalamuu dhorkamu yeroo ammaan tana mana hidhaa keessatti haala yaaddeessaa irra jiraachuu maddeewwan gabaasaniiti jiran. Qeerroowwan hedduu magaalaa Jimmaa keessaa abadii takkaan malee qabamanii himannaan erga irratti dhiyaate mana sirreessaa godina Jimmaa keessatti to'atamanii jiran keessaa nama tokko kan ta'e Sabaahuddin Muhammad yeroo ammaan tana dhukkubsatanii haala hamaa keessa jiraachuu dubbatan. Guyyaan guyyaatti mana haakimaa hidhaa sana keessa jirutti namaan baatamee dawaa isa bayyanachiiftu qofa fudhachaa gargaaramaa kan jiru yoo ta'u hospitaala yookiin mana haakimaa dhuunfaa deemee yaala gahaa akka argatuuf hiriyoonni isaa waliin hidhamanii jiran aangawoota mana sirreessaa gaafataniis isaan haala yeroon hidhatamanii waan jiraniif alatti akka wallaanamutti gad isa baasuu hin dandeenyu jechuun deebisaniifi Sabaahuddin yaala gahaa dhabuurraa kan ka'e yeroo ammaan tana haalli fayyaa isaa hedduu waan nama yaaddeessuu fi waan nama yaaddeessu bira kutee amma jireenyi inni keessa jiru du'aa fi jidduu jiraachuu dubbatan. Mirga yaala gahaa argachuu Sabaahuddin Muhammad fatattamaan kabajamuu fi qabaajan yaala gahaa argachuun mirga dhala namaati. Hidhamtoota to'annoo jala jiran yaala gahaa dhorkachuun yakki sarbamiinsa mirga namoomaa hidhamtoota siyaasaa irratti raawwatamaa jiru itti gaafatamummaa kan hordofsiisu ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Mootummaan aangoo uummataa humnaa afaan qawweetiin dhuunfate sabboontoota ilmaan Oromoo hidhuu dararuun itti fufeeti jira. Dabaloo kanaaf Daraartuu Shaamii. Mootummaan aangoo uummataa humna afaan qawweetiin dhuunfatee jiru kun sabboontoota ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuun akkuma itti fufetti jira jedhan. Namootaan qaama mootummaatiin qabamanii hidhaman keessaa Barsiisaa Asaffaa Warqinaa jiraataa godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Embootu magaalaa Qeelloo kan ta'e humnoota mootummaatiin erga qabamee hidhame ji'a 3 ol ta'uu maddeen keenya OIB'tti himan. Barsiisaa Asaffaan qaama mootummaatiin qabamee haa hidhamu malee hanga ammaatti maaliif akka qabamee fi yakki isaa maal akka ta'e qaama mootummaa kanarraa wanti tokkolleen kan himame hin jiru jedhan. Isa qofa osoo hin taane yeroo adda addaatti aanaa kana keessatti hidhaa fi dararaan Oromummaa qofaan akka itti fufee jiru dubbatan. Barsiisaa Asaffaan abbaa maatii 9 yoo ta'an inni hidhamuu irraa kan ka'e maatiin dhiphinaa fi gidiraa hamaa keessa jiraachuu dubbatan. Shiraa fi yakki suukanneessaan aanaa Embuut keessatti adeemsifamaa jiru nama sagalee ol qabee dubbachaa ture jedhan. Ilmaan Oromoo aanaa kana keessa jireenyaan guyyaan guyyaatti gaggeeffachuu irraa karaan itti cufamee walumaa galatti Barsiisaa Asaffaa Warqinaa dabalatee magaalaa Qeelloo keessatti namoonni Oromoo ta'an baay'een badii tokkoon malatti gidirfamaa hidhamaa dararamaa jiraachuu dubbatan. Hayyeegaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun har'a qabannee isin dhiyaanne asirratti xumuramti hanga oduu biraa walitti deebinu nagaan nuuf tura.